namoonni baay'een kan itti dhiphatan yeroo baay'ee dhiironni dhiphina kana ni qabu. Namatti himanii gaaffii kan nama gaafatanis hin qabanii yeroo baay'ee keessaan gaaffii naquunnamudha. Facebook irrattis akkasumas immoo TikTok irratti yeroo baay'ee TikTok irratti gaaffiin kun na dhaqqabaa jechuudha. Kun gaaffii dhiirotaati. Shamarroon isin ilaallatu dhiisuu dandeessu. Garuu kun dhiirotaaf kanan hojjedha jechuudha. Hojjechuun isaa nama haa saalfachiisu malee yaa viidiyoon barumsa waan ta'eef saalfii hin qabu. Namoonni saalfattan yoo jiraattan viidiyoo kana dhiisuu dandeessu jechuudha. Namoonni garuu hin saalfanne gaaffii namoota hedduuti waan ta'eef akkan hojjedhuuf na dirqisiiseera jechuudha. Kanaaf saalfiin hin hojjetu maal waliin ilaallaa har'aa weebsaayitii garaagaraa irratti yeroo sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dhageessanii beektu qaama saalaa dhiiraa kan guddisu dibata dibatamu qoricha liqinfamu karaa sarjarii jedhamee yeroo haasa'amu jira. Wanti kun hammam dhugaadha? Qaama dhiiraa yookaan immoo qaama saalaa dhiiraa kan guddisu jira. Qorichi guddisu jira. Malli ittiin guddisnu jira. Karaa kamiin guddisuu dandeenya moo guddisuun hin danda'amu kan jedhu hubannoo isiniif kenna. Hubannoon kunis tokkoffaan namoonni hubannoo dhabuutiin akka hin dogoggorreef, dogoggora hamaa keessa akka isaan hin galleef, saayid effektii qorichaan dhufu akka isaan hin mudanneef, qarshii isaanii tola qoricha bituutiin akka isaan hin balleessinee fi isaan gargaara. Inni lammaffaan immoo saayiziin yookaan immoo hammi qaama saalaa dheerinni isaa fi furdinni isaa hagam akka inni ta'e noormaaliin. Kana yeroo isin jedhu afreejiin jechuudha. Afreejiin giddu galeessaan qorannoon namoota baay'eef biyyoota baay'ee irratti hojjetame qorannoon qaamni saalaa dhiiraa dheerinni isaa afreejiin giddu galeessaan hammam ta'uu qaba? Furdinni isaa immoo hammam ta'uu qaba? Inni kunis karaa baay'ee ilaalameetudha jechuudha. Isa isiniif hin ibsaa homa tokkoof hin dhiphatina. Tokkoffaa irratti saayiziin yookaan immoo dheerinni yookaan furdinni qaama saalaa dhiiraa tokko seentimeetira meeqa ta'uu qaba? Seentimeetiraan isinitti hima. Inchiidhaanis hin kaa'u, seentimeetiraanis hin kaa'u qorannoo baay'een. Garuu salphiseen seentimeetiriidhaan isinitti himaa jechuudha. Addunyaa kanarratti namoonni persentii 45 ta'an yookaan dhiironni persentii 45 ta'anii qaama saalaa isaanii dheerina isaa furdina isaa yookaan immoo guddina qaama saalaa isaanii faana baay'ee dissatisfaakshinii qabu. Kana jechuun itti gammadoo miti. Persentiin 45 nama 100 keessaa namni 45 qaama saalaa qabu irratti guddina isaa fi furdina isaa irratti gammadaa miti yookaan satisfaayin ta'u. Persentiin 45 yaada. Persentii 2 haga 6 ta'an dhuguma persentiin 2 haga 6. Kana jechuun namoota 100 keessaa namoonni 2 haga 6 ta'an nama 2 3 4 5 6 ta'uu akka qorannoon baay'ee ibsutti dhuguma qaama saalaa xiqqaa qabu. Qaama saalaa xiqqaa jechuunis booda isinitti himaa jechuudha. Persentiin 2 haga 6 ta'an. Wanti isin ajaa'ibu gara fayyaa yookaan immoo dhaabbata fayyaa deemanii waa'ee qaama saalaa isaanii konsarni ta'anii guddina qaama saalaa isaanii konsarni ta'anii isaan dhibee isaan dhiphisee mana yaalaa dhiyoota deeman keessa persentii 90 noormaal saayizii yookaan immoo guddina yookaan furdina qaamni saalaa isaanii noormaalii ta'eetoo jiru dhiphatanii deemu. Namoonni 100 keessaa namoonni 90 jechuudha. Namoota persentii 2 haga persentii 6 ta'an qofatu dhuguma maayikiroopiinesii qaba yookaan qaama saalaa xiqqaa qaba jechuudha. Persentiin 90 ofumaa dhiphatu malee qaamni saalaa isaanii gahaadha. Qaamni saalaa isaanii noormaaliidha. Qaamni saalaa isaanii guddinni isaa afreejiidha yookaan giddu galeessadha. Garuu persentii 90 dhiphatanii mana yaalaa deemu. Noormaalii ta'eetoo jiru jechuudha. Accept gochuu dadhabuutiin itti gammaduu dadhabuutiin yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irrattis wanti haasa'amu
isaan jeequutiin mana yaalaa deemanii ilaalamu jechuudha. Persentiin 90 garuu noormaalidha qaamni saalaa isaanii. Har'a waan isinitti himu riisarchii yookaan qorannoon baay'een evidence based waan ta'e yookaan immoo wanta ragaa qabatamaa afaan isiniif dhiyeessaa jechuudha. Riisarchuun yookaan qorannoon baay'een keessumattuu qorannoon gara 75 ta'an bara 1942 haga bara 2021tti. Kana jechuun bara 2021 haga jirutti naannoo qorannoo 75 kan ta'an average yookaan giddu galeessaan dheerinni qaama saalaa dhiiraa tokko meeqa akka inni ta'uu qabu giddu galeessaan akkasumas immoo furdinni qaama saalaa dhiiraa tokko meeqa ta'uu akka inni qabu seentimeetiriidhaan ni kaa'u jechuudha. Isas akkamitti kaa'u otoo hin ka'in yookaan otoo hin ka'in otoo hin harkisin inni tokkoffaan safaranii inni lammaffaan immoo erga harkisanii inni sadaffaan immoo erga dhaabbate yookaan ka'ee karaa sadan kanaa safaranii averaging giddu galeessaan kana noormaaliin yoo kanaa gadi ta'e immoo maayikiroopiinasiidha yookaan immoo qaama saalaa xiqqoodha tiriitimentii barbaada jedhanii kan isaan riisarchii naannoo 75 ta'uun qorannoo garaagaraa bara garaagaraa hojjetame. Inni tokkoffaan Ameerikaan Urology Society yookaan immoo Association keessatti kan hojjetame. Inni tokko immoo British Journal of International Urology. Kana jechuun qaama saalaa fi naannoo ujummoo fincaanii fi akkasumas immoo naannoo kaalee faana wal qabatee kutaa kanarratti warra hojjetantu qaamni saalaa dhiiraa tokko guddinni isaa hamma kana dheerinni isaa hamma kana ta'uu qaba fireejiitiin giddu galeessaan furdinni isaa immoo hamma kana ta'uu qaba karaa sadanii kan isaan ibsanii jechuudha. Isa tokkoffaa irratti qaamni saalaa dhiiraa tokko otoo hin ka'iini kana jechuun otoo hin harkisiinis otoo hin ka'iinis qorannoon baay'een akka ibsutti naannoo 8.7 seentimeetirii kun qaama saalaa dhiiraa yoo ta'e kan akka qaama saalaa dhiiraatti fudhadhaa jechuudha. Kanaaf meeqa ta'uu qaba otoo hin ka'iin otoo hin harkifamiin naannoo seentimeetira 8.7 kan jedhan jiru 8.7 seentimeetiriitiin jechuudha. Otoo hin ka'iin otoo hin harkifamiin erga harkifame immoo stretched yoo ta'e immoo meeqa ta'uu qaba 12.93 kan jedhan jiru average giddu galeessaan seentimeetira 12.3 warri jedhanillee jiru jechuudha. Inni gara biraan namoonni baay'een yookaan immoo yeroo baay'ee kan fayyadamanii erga qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee yookaan ka'ee kan safaramudha jechuudha. Inni immoo average seentimeetira 13.1 warri jedhanis jiru 13.9 kan jedhan jiru 13.2 kan jedhan jiru. Garuu waan isin qabachuu qabdanii akka isin hin jeeqnetti 13.1 yookaan 13.2 qabachuu qabdu jechuudha. Average kun giddu galeessadha. Kan keessanii 13.1 ta'uu qaba jechuutu hin taane yookaan immoo erga ka'ee 13.2 ta'uu qaba jechuutu hin taane kan namoota baay'ee riisarchiin kun namoota hedduu irratti hojjetame bara hedduu hojjetame naannoo riisarchii 75 bara 1942 haga 2021tti hojjetame riisarchiin baay'een kan argisiisu averaging giddu galeessa 13.2 yookaan 13.1 qabachuu dandeessu jechuudha. Wanti isin qabachuu qabdan inni biraan immoo qaamni saalaa dhiiraa utoo hin ka'in utoo hin harkisiin furdinni isaa meeqa ta'uu qaba? Asirratti riisarchiin akka ibsutti 9.31 seentimeetirii 9.31 seentimeetirii erga ka'ee immoo qaamni saalaa kuni erga ka'ee 11.66 seentimeetirii kan jedhullee jira jechuudha. Akkasitti safaramee erga ka'ee wiilziinsaa jechuudha. Sarkaamsaansiinsaa yookaan immoo furdinni isaa 11.6 furdinni isaa erga ka'ee 11.6 ta'uu qaba average giddu galeessa. Malee 11.4 yoo ta'e 11 yoo ta'e 11.78 yoo ta'e noormaalidha. Kun average kan nama baay'ee giddu galeessaan kan fudhatamedha jechuudha. Waan isin hubachuu qabdan inni biraa qaamni saalaa dhiiraa tokko dheerinni isaa xiqqoodha kan jedhamu yoomi? Dheerinni isaa xiqqoodha kan jedhamu yoo erga ka'ee
torba tuqaa shan kan jedhan jiru torba tuqaa shan akkasitti safartanii torba tuqaa shanii gadi yoo ta'e qaamni saalaa dhiiraa tokko torba tuqaa shanii gadi yoo ta'e torba tuqaa shanii gadi taanaanii inni kun maayikiroo piinas torbas kan jedhan jiru garuu torba tuqaa shan qabadha. Torba tuqaa shanii gadi ta'e taanaan maayikiroo piinas jedhanii waamu jechuudha. Inni kun maalidha? Qaamni saalaa xiqqoodha jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa xiqqoo yoo ta'e immoo akkamitti yaalamuu danda'a? Dhuguma qorichi guddisu jira? Dhuguma dibanni guddisu jira? Kan jedhus gaaffii namoota hedduuti. Qaamni saalaa dhiiraa yoo xiqqoo ta'e dibanni qorichi liqinfamu dibanni dibatamu marfii waraanamu haga ammatti FDA'n yookaan immoo abbaan taayitaa qoricha fi nyaataa approve kan godhe dibanni dibatamu qorichi liqinfamu hin jiru. Kana dogoggoruu hin qabdan. Garuu warra maayikiroopiinasii qabaniif inni tokkoffaan sarjarii sun iyyuu success rate isaa baay'ee gad bu'aadha. Milkaa'insi isaa jechuudha. Rakkina infekshinii, rakkina dhiiguu, rakkina biroo fiduu danda'a sarjariin jechuudha. Inni gara biraan vacuum extraction jedhanii kan waaman jiru kan gototu jechuudha. Meeshaan gototu illee jira. Inni gara biraan xiqqoo fooyyessuu danda'a kan jedhamu namoonni fufurdoon yoo jiraatan yoo ulfaatinni qaama keessanii baay'ee ol ka'aadha ta'e ulfaatinni qaama keessanii ol ka'aa taanaan ulfaatina qaamaa hir'isuu fi ulfaatina qaamaa fit ta'e yookaan immoo boodii maas indeeksii keenya gaarii yoo ta'e yoo ulfaatinni keenyaa fi dheerinni keenya wal faana deema ta'e qaama saalaa keenya carraan of keessatti saabuu isaanii xiqqaata. Gaafa ulfaatinni keenyi hir'atu qaamni saalaa keenya bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf warri borcii qabdan borcii keessan hir'isuu qabdu. Kanarraa kan hafe qorichi kennamee qaama saalaa dhiiraa guddisu haga ammaatti approve kan ta'e hin jiru. Kana hin dogoggoriina, sammuu keessanis hin dhiphisiina. Namoonni addunyaa kanarratti dhiphina kana qabda yoo jiraattan qaama saalaa keessan akkuma riisarchiin kun qorannoon kun ibsu namoonni hedduun kan itti dhiphatanii qaama saalaa xiqqoon qaba jedhanii dhiphatu. Warri persentiin 45 immoo qaama saalaa qabanitti gammadoo miti. Kanaafiyyuu qaamni saalaa keessanii dhiphachuu hin qabdan. Dhuguma dubbachuu fi persentiin 90 kan ta'anii akkuma dura isiniif ibsu yaalee dhiphina qaama saalaa xiqqaachuu qabu garuu gaafa deemanii qaamni saalaa isaanii noormaaliidha, gahaadha, afreejiidha, giddu galeessadha. Kanaafuu hin dhiphatinaa. Hubannoon an har'a isiniif qabadhee dhufee kanadha. Yoo jaallattan sheer gochuu, koomentii gochuu, laayik gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kun Dooktar Yoon Bashaanaati. Galatoomaa.